amantii biraas jirtu. Egaa TikTok yaada nama fixachiisu. Yaada kiyyatti kallattiinumaan aanuu barbaada. Ijoollee lamatu ture. Akkuma nama tokko dalagachuuf biyya United Arab Emiraat kana dhufan. Ijoollee sanirraa namni hanga ammatti waa dubbataa jiru tokko hin jiru. Ijoollee mana madaamii keessatti duute. Ijoollee mana ijaazaa keessatti duute. Waan ajandaa qabuu fi waan dubbii qabu asii fi achi afarsan. Asii fi achi afarsina. Sarrabbi jaalataa. Yaa jamaa ijoolleen kun lamaan bakka tokko biyyaa baanii hin dhufne. Garagara pileenii garagaraatiin dhufan. Iddoo garagaraa dalagaa turan. Akkuma nama kamuu mana dalagaa turan sanii badan. Achi booda seera mootummaan amma baase aministii kana keessa waraqaa jijjiiranna jedhanii caarram fuudhee bakka tokko galche. Waliin dalagatu. Hiriyyaa walii turan. Rabbiin addaan nun baasin jechaa turan. Fuula tiiktaakii isaanii irratti. Dhuma irratti maaltu osoo uumamee gaariidha. Isinitti fakkaata. Waan baay'ee garaa nama nyaatu dhagaa dubbachuuf hedduu baay'ee nama gaddisiisa. Maal jennaan yeroo baay'ee ijoolleen keenya of eeggannoo godhaa gaafa isiniin jedhanii waaqa biratti immoo nuti of eeggachuu qabna. Baay'ee waan nama gaddisiisu dhugaa dubbachuuf waan jedhan nama wallaalchisa. Ingirii obboleewwan keenya biyya Dubaay kana keessatti osoo lama ta'anii hojjetaa jiranuu balaa gaazitiin bakka tokkotti yeroo tokkotti dhuman. Dhugaa baay'ee waan nama gaddisiisudha. Yoo yaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube Yaskaalachee irratti argamtanii jirtu. Bakkuma jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa dhugaa dubbachuu fi addunyaan tuni soba akkuma beekamu ijoolleen dheengadda malee kalee malee dheengadda boqotan kuni jireenya ofii jijjiiruudhaaf akkuma keenya biyyaa ba'an jechuudha. Tarii nama hundaaf tasaa ka'uu dhiisuu danda'a. Yaa ta'u malee namni kamiyyuu namni afur hin jiru. Yaa ta'u malee immoo balaa akkanaa waaqayyo namaa oolchuu balaa hedduu waan baay'ee jibbisiisaa waan baqa qulumti namaatuyyuu hin dhaga'ini waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa dubbachuuf. Ijoolleen kuni lama ta'aniitu mana tokko hojjetu jedhanii osuma hojjetanuu goddanyoota hiriyootaa waliin beekanii garuu biyya osuma hojjetaa jiranuu mana keessatti haalli jiru ta'uu fi diddee yaa'u waldhabdeen baay'atee jedhanii bakka hojjetan jechuudha. Ijoolleen kun badanii haala hojjetaa jiranuu badanii osoo haala hojjetaa jiranuu maal godhanii jedhanii achi badanii isaan booda goddanyoota turanii ijoolleen kun walitti deebi'anii jechuudha. Walitti gaafa deebi'anuu akkamitti walitti deebi'an seetanii alatti gaafa ba'anii akka carraan isaanii tokko ta'ee carraan isaanii walitti fidee ijoolleen kun mana tokko galanii jedhanii mana tokko gaafa galanii mana tokkicha san keessa wajjumaan hojjetu nama lamaan sun jechuudha. Ammas walitti deebi'anii jechuudha. Mana tokko ga'ee hojjetaa osoo jiranuu akka tasaa balaa kanaan balaan gaazii kun uumamee isaan lamaanuu takka ogasuma duutee takka immoo turteeti jedhanii dhugaa dubbachuuf isa dhaga'een bakka baay'ee tokko sammuun kun dhukkube jechuudha.
yeroo baay'ee jechuudha biyya kana keessatti dhugaa dubbachuuf hin deddeebi'e garmalee maqaa hin baay'ate. Barreen gaddaa ijoolleen nama akkasitti bakka baruma baraan osoo waan kun hin uumamin ba'eetuma hin beeku maaliif akka ta'e hin beekan dhugaa dubbachuuf hedduu nama gaddisiisa. Ingidihi waaqayyo lubbuu isaanii amaaru ijoolleen keenya immoo yeroo baay'ee warreen kushina keessa hojjetan gaaziin akka cufamee fi hin cufamne cheek gootanii galgalarree amma fakkeenyaaf gaazii kana cuftanii bulchuun dirqama jechuudha. Maaliif gaaziin kun humna qaba, aayilii qaba yookiin immoo eenyu sun akka cufame ilaaltanii cheek gootanii too cufuu malee banuudha malee zim jedhanii yoo kanatti ofirraa baasanii dhugaa dubbachuuf lubbuu ofii irratti waan akkanaa fiduun baay'ee ulfaataadha. Waaqayyo waan akkanaa kana nama oolchuu baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama gaddisiisa. Maaliif nullee waan taanu hin beeknu kan namatti ajaju waaqayyo waan akkanaa kana dhugaa dubbachuuf kin waaqa gaditti immoo nuyi of eeggachuu qabna. Yeroo baay'ee nuti of hin eegnu bakka akkuma ta'etti yookiin immoo silkii kana gurguraa yookiin immoo waa biraa hojjetaa bakka inni waan hojjennu san qalbiidhaan hojjennee of xanqaquu qabna jechuudha. Keessattuu warreen kushiinaa keessa hojjetan nyaata hojjetan sa'aatii 24 kushiinaa keessa oolan gaazis matifoodha baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf baay'ee matifoodha. Kanaafiyyuu biliis of eeggannoo guddaa godha. Kunoo akkanatti balaa lubbuu ofii irratti fiduun wanta daqiiqaa takka keessatti sirraa'uu qaba. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Wanti godhan hin jiru waaqayyo lubbuu isaanii amaaru. Isheen takka afaan haadha ishee jalaa dhukkubatanii biyya deemtee deebitee haadha kiyyanas tammama jettee haati ishee dhukkubsattuudha. Haadha ishee sanas tammamuudhaaf dhuftee erga deebitee yoo naannoo tokko hin guurneedhanii waan baay'ee nama gaddisiisudha. Ulfaata dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata. Mucayyoon kuni haadha kiyya fayyifadha jettee osoo walii gadi kaattu osoo walii gadi deemtu aan ishiitittuu addunyaa tanarraa dhabamtee dhiiste waan ofii ishiitiifuu abidda taasetti dhiiste. Waaqa dhugaa dubbachuuf hedduu takka ulfaata. Waaqayyo lubbuu isaanii amaaru. Waan jedhan nama wallaalchisaa. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya biliis of eeggannoo guddaa godhaa. Gaafa gaazii qabsiiftanii amma gaazii cheekuu sun godhin shittaa gaafa qabaate immoo amma inni shittaa isaa sun irraa darbee manuma keessattuu jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa bantaa shittaa godhata shittaa sun taragaaga'ee maal jedhe qabsiisa. Baal jedha waan ta'eef gaazii waan ta'eef of eeggannoo barbaachisa dhugaa dubbachuuf. Ulfaata namaan baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuuf hedduu takka ulfaata. Ijoollee kana dhugaa baay'ee takka garaanii nyaatanii daqiiqaa takka keessatti wal biraa dhabamuun isaanii baay'ee mataa nama dhukkubsa dhugaa dubbachuuf baay'ee nama nan jedha. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee beektanii ani of eeganiitis hin danda'anii kanan namatti fayyadu geen wanti kun xinqaaqee barbaachisa yeroo hunda. Gaaziin kun sirriitti xinqaaqee barbaachisa. Maaliif jennaan keessattuyyuu gisee banan yeroo bantanii dhiistan inni yookiin inni gadi jal'atee gaaziin tokko jal'atee jiraachuu danda'a. Inni achiin hafuura baafataa sanaan boodas isaan laaltanii maal jettanii muddamummaa qabsiisudha tunni lubbuu keessan irratti harkaan fidu lubbuu ofii balleechuu.
Gaarii dubbachuu hedduu nama gaddisiisa. Waan jedhan nama wallaalchisaa yeroo baay'ee ijoolleen keenya akkanumatti bakka baluma kanaan sorry. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama gaddisiisudha waan akkanaa kun. Gin yeroo baay'ee ijoollee keenya ofiin eeganii bakka maaliif akka ta'e hin beekan. Maaliif akka ta'e hin beeku. Kanaafuu please ijoolleen keenya of eeggannoo godhaa. Of eeggannoo godhaa gaafa isiniin jedhanii ofiin eegdanii isaan booda waan hin taane ofitti fiduu. Kanaaf of eeggachuun ofumaa fi lubbuu keessan osoo hin jedhin jalqabaa wanta hojjettan san seeraan hojjechuu, of eeggannoo gochuun waan san tanqaquun barbaachisaadha. Kanaafuu ijoollee keenya of eeggannoo guddaa godhaa. Waan akkana kun baay'ate waan akkanaa kun sirriitti cimee jira. Kanaaf of eeggadhaa isiniin jedha. Sirriitti of eeggannoo cimaa godhaa. Yeroo baay'ee waan akkanaa kun baay'atee jira. Yeroo baay'ee baay'ee tokko argaa dubbachuu kana baay'ee tokko na gaddisiise. Ingidihi waaqayyo lubbuu ishee amaaru, lubbuu isaanii amaaru, maatii isaaniitiif jajjabinaa kennu. Baay'ee ulfaataa waan akkanaa kana gaafa dhageessan waan argitan xinqaaqee godhaa sirriitti. Dhugaa dubbachuuf silkiin miidiyaan waan akka nu fayyadu. Kanaafuu silkii gurguraa yookiin waa ta'e qalbiidhaan hojjechuu waan astakaakalattee cufaa miti banaadha moo kam jettanii xinqaaqee gootanii eenyuchuu. Kanaafuu wanta eenyu hin jiru, wanti darbu hin jiru. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa. Gisee waan tokko hojjettan gaazii kanarratti yeroo baay'ee namoota hedduu nama tokko lama qabu baqa balaa gaazii kanaan baqa ijoolleen keenya biyya ormaati. Haraa waaqayyo akka gaariitti nama ajjeesu. Dhugaa dubbachuuf biyya ormaa keessatti waan akkanaa baay'ee ulfaata. Baay'ee namni hin jedhamne ulfaata. Kanaafiyyuu of eeggadhaa, of eeggannoo cimaa godhaa. Yeroo hundumaayyuu isinitti himaa hin dhageessan. Baqa wanti godhan hin jiru. Waaqayyoon maatii fi firootan isaaniitiif jajjabinaa kennu. Waan baay'ee garaa nama nyaatu, waan laphee namaatirraa hin banne. Dhasiniin jedhaa obboloota kiyyaa turtii gaarii.